Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan har'aa jimaata guraandhala 8 bara 2018 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo guraandhala 1 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Babaroo Xoolan Sooraalaa keettoo duusanitti immoo waldhabbii bulchoota Keeniyaa biyyi sun iyyuu lamatti qooduu jira. Gamkaanan ammoo addunyaan dorgommii olompikii cabbii irraatiif jedhaniitiin jechuun Afrikaa kibbaatii miti. Kooriyaa kibbaa jiran Afrikaalleen atileetota hedduutti ergattan Sooraalaa keetti mataa oduu keessaa tokko. Ka yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa turan gaazexeessaa fi biloogarii yookaan immoo barreessaan intarneetiirraa Iskindir Naggaaf hidhamtoonni beekamoon kabiroon akka xalayaa dhiifama mallatteessanii hiikaman kan mootummaan dhiyeessee fudhachuu didan oduudhaa booda gabaasaa qabna kanarratti himannaan shorkeessummaa kanneen irratti dhiyaateef galmee obbo Firaa'ol Daani'eel irra kanneen jiran namoota 8 keessaa 4 hiikamanii jiru. Kanneen keessa tokko dubbisnee jirra. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma oduuf gara soorattan sin deebisa. Gaazexeessaa Iskindar Naggaatiif itti gaafatamtooti paartii mormituu obbo Andu'aalem Arragaatee fi Abbebee Kestoo xalayaa mootummaan akka jarii dhiifama gaafatee gad lakkifamu gaafat mallatteessuu didan. Akkaataa warra gaazexeessaa Iskindar Naggaa adde Sarkaalem Faasil jettutti Iskindar ani miseensi gimboota sabaatti mitii jedheetiin mallatteessuu dide. Jarii warri waliin hidhamalleen balleessaa akka akkaatiin himate oduun duubatti dachaan. Waldhabbii mootummaa pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyaataatiif itti gaafatamaa paartii mormituu Raayilaa Odingaa kaadhiyoo tanaa pirezidaantummaa labsate biisuun lamatti gargari qoode. Ardhallee nama hedduutti paarlaamaa Keenyaa Naayiroobii jiru duratti hiriira lafatti baafate akka mootummaan Uhuruu Kenyaata bulchiinsisaa keessallee kaabinee gosa cufaayyuu qabaatu gaafachuuf achitti baafatame. Akka itti gaafatamaan paartii mormituu Keenyaa Raayilaa Odingaatii fi miiliyootii isaa jedhanitti mootummaa Uhuruu Kenyaata ganna dabre filannoo haatetti biyyitan gargar qoode. Akkana jedha Odingaan biyyittiin balaa keessa jirti namni tanaan morma immoo nama dhugaa argee didee jedha itti gaafatamaan paartii mormituu Keenyaa Raayilaa Odingaa torbaan tokkoof wayiin duratti pirezidaantii Keenyaatii jedhee uummatallee hammateetiin pirezidaantummaa labsate. Keenyaan ammoo bulchootii Keenyaa ammoo tuniin seera alaa waan balleessa guddoo nama himachiisaa jedhan warra jila gammachuu Odingaa tana dhuuf keessa tokko abukaatoon Keenyaatti beekamaa Mugiinaallee qabanii Kanaadaatti ofirraa galchan. Mani murtii biyyisaa ammoo tun seer malee jedheetiin falmaaf ba'e. Bombiin har'a Liibiyaa masjid Bengaazii keessatti tokkaate nam tokko galaafatte kurni hedduutti mammadaa'e. Masjidii Majuurii jedhan ka bombiin lam keessatti tokkaatan keessatti nam 37tti mammadaa'e. Adoonamii masjida Sagad Jimaataatiif achi jiru bombii tana rimootiin yookaan ammoo fagoo tokko sanii nam hedduutti mammadaa'e. Torbaan lamaan durallee olloon Bengaazii sun keessa bombiin tokkaate nama 35 caalfitte. Liibiyaa taabiyyaa Maammed Gadaafi ganna kurni hedduutii bulchaa baataan keessatti ammaan tana mootummaa lama bulchuu jira. Mootummaan tokko Liibiyaa jira, mootummaan Tripoolii jira, kaan ammoo Bengaazii jira. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii olompikii cabbii irraa Kooriyaa kibbaa magaalaa Piyonchaangitti itti jiranii Afrikaa keessallee atileetota hedduu dorgommii tan dhufe namu mi'a wayaa aadaa ofii naqate istaadiyoomii dhufe. Naayijeeriyaalleen warra tanaa wanta akka tolchitee hin beekne ispoortii boobsliin kan namni lama yookaan namni haga afurii waan akka makiinaa xiqqoo tokkotti yaabbateetiin karaa cabbii qal'aa tokko irratti wal dorgomu keessatti dorgomte. Makiinaan isaanii sa'aatiitti kiiloomeetira 150 barrisa. Gaanaalleen biyyi dorgommii tana jirtu keessa tokko. Kooriyaan lamaanilleen wanta akka tolchanii hin beekne akka biyyi tokkotti Kooriyaa kaabaatiif Kooriyaa kibbaa jechuun walitti dabalamaniitiin akka biyyi tokko dubartooti isaanii dorgommii haakii irratti wal dorgoman. Haakiin dorgommii muka kuukichi tokko ulee qonyiitti tokko lafirroofa goolii galchanii wal dorgoman. Gurbaan Eertiraa Kanaadaatti dhalate Shaanoon Ogbaanii Abeedelleen atileetota dorgommii olompikii cabbii irra wal dorgoman keessaa tokko. Dorgommii cabbii irra wal dorgoman tun agaajii kana 25tti dhumate torbaan lamaan duubatte jechuudha. Mootummaan Ameerikaa Koongireesiin baajetaa akka itti baasan irratti waliigaluu dadhabee jennaan edalkan walqixxee cufame edbarraaq ammoo akkuma taa'eefuu irratti waliigalaniitiin baname.
mootummaan haga lamaan tokko mootummaan haga jilamaanii baajeta hojii mootummaatiin hojjetu qabaataa jechuu seneetii Ameerikaa mana marii Ameerikaatti paartii Rippaabilikaanii fi Deemokiraati akka baajeta mootummaatti baasan irratti yoo hedduu wal dhabaniitiin namuu akka paartii ufiitiin yaada fuudheetiin irratti waliigaluu dadhaban. Mootummaan cufamu jechuun biirooleen mootummaa horii hojjetaniin dhabanii yookaan ammoo bajeet ittiin hojjetan dhabaniitiin aga irratti waliigalanitti biiroolee mootummaa cufanii jechuun. Bajeetii Ameerikaan ganna kanaa qabdu $4 tiriliyoona 4 fi biliyoona 1 oole. Horiin kun akkamitti baa'uu malee irratti paartiileen lamaanuu paartii Rippaabilikaanii fi Deemokiraat jechuun yoo hedduu irratti wal dhabanii ammoo deemanii waliigalanii akkuma taateef amma agi jilamaatti mootummaan horii hojjetuun hin qabaataa jettu agasitti wal mari'achaa yaa'an. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens imaltuuf Kooriyaa kibbaa biyyi dorgommii Olompikii cabbii irratti wal dorgomuu jiranii jira. Fuula sunitti bulchoota Kooriyaa kibbaa, bulchoota Jaappaan, Kooriyaa kaabaatii fi bulchoota gargaraatiin barcuma ulfinna akka jarii waliin tataa'uu danda'anitti qopheessanii fi bulchooti Kooriyaa kaabaatii fi Ameerikaa ammoo waliin dubbanne. Kooriyaan kaabaa amala midhaaffatteetiin mirga namesii eeguu maltee hojii nukleeraallee dhaabuu maltee jedha. Ittaanaan pirezidaantii Ameerikaa Maayik Peens obboleettii pirezidaantii Kooriyaa kaabaa Kiim Jiyongilleen keessummoota ulfinnaa kaa'achuu dhufan keessa tokko. Ameerikaaf Kooriyaan kaabaa hojii nukleera Kooriyaa kaabaatii fi waan akka irratti yoo hedduu waliin galanii wal doorsisanillee. Xiyyoorri Ameerikaa akka gaadi deemu tokko kaleelli akka warri lafaa jedhutti itti gaafatamtoota Taalibaanii fi miilota isaanii hedduu daarii Paakistaanii fi Afgaanistaan waliin qaban irratti fixan. Fulaan itti nam fixan tun aanaa Waaziristaaniiti. Ittaanaan hajaj waraana Taalibaan ka ajjeesanii jedhan kun Kahaad Saahid Masuudiiti yookaan ammoo maqaa Saajaan jedhamulleen hin beekama. Isa gara Paakistaanii galu makiina isaa Misaa'eliin dhahane nama hedduutti waliin achitti dhumate. Du'aaf jireenyi isaa ammoo Taalibaan irraa ammatti mirkaneeffanne. Xiyyoorri Ameerikaa ka gaadi deeme jedhan kun diroonii jedhama dhaabaa basaasa Ameerikaa CIA'tti hedduu ittiin hojjeta. Ameerikaan immoo diideessitee xiyyoor kiyyaa hin jettu. Oduu namaaf qabtanu. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka yeroo dheeraaf mana hidhaa turan gaazexeessaa fi biloogariin yookaan barreessaan intarneetii irraa Iskindir Naggaa fi hidhamtoonni bebbeekamoon kabiroon akka xalayaa dhiifamaa mallatteessanii hikaman kan mootummaan dhiyeesseef fudhachuu didanii jiran. Tsiyoon Girmaa akka gabaastetti. Iskindir Naggaa dabalee hidhamtoonni 3 unka yookaan foormii dhiifama gaafachuu akka mallatteessan dhiyaateef irratti mallatteessuu diduudhaan gara mana hidhaatti deebi'uu isaanii maatiin isaanii dubbatanii jiru. As Yuunaayitid Isteetsi keessa ka jiraattu haati manaa gaazexeessaa Iskindir Naggaa Sarkaalem Faasil raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenniteen abbaan manaa ishee har'a gara waajjiraatti waamamee akka miseensa dhaaba biyyattii keessatti akka hin sochoone dhorkame ka Gimboota 7 ta'etti akka mallatteessamu waan gaafatameef waan ani itti miseensa hin ta'in hin mallatteessu jedhee diduusaa fi gara mana hidhaatti deebisamuusaa akka dhageesse dubbatte. እስክንድርን ጨምሮ አንዱ ዓለምም ሌሎችም ተጠርተው ነበር በቢሮ አካባቢ እስክንድሪን ደበለቴ አንዱ ዓለምንስ ከቢሮንስ ናኖ ዋጅራatti waamamanii turani foormii yookaan unka akka guutaniif dhiyaateef foormii yookaan unki sun immoo miseensa dhaaba Gimboota 7 turee jedhaatii mallatteessaa jedhame haal duree ta'ee dhiyaateera. Amma kanaan dubbachuu danda'u waa'ee Iskindir qofa. Iskindir an miseensa Gimboota 7 hin turre waan hin ta'iniif foormicha mallatteessuu hin danda'u jedhe waan waliigaluu dhabaniif deebi'uusaa dhaga'uu danda'een jira. Hoogganoonni dhaaba mormii siyaasaa beekamoon 2 Andu'aalem Arraageef Abbabee Qastos akkasuma foormii dhiifamaa akka mallatteessan dhiyaateef kan mallatteessuu didan ta'uun beekamee jira. Kanarra obboleessa ishee Andu'aalem Arraagee mana hidhaatti dubbistee deebite Faantuu Arraagee akkana jechuudhaan waan Andu'aalem irraa dhageesse raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsite. ዛሬ ገብቼ ነበረ እና ስጠይቀው ምንድነው ዛሬ Eeni har'a galeen ture yeroo an gaafadhu kan inni naan jedhe sadan keenya waamamnee jedhe. Iskindir Andu'aalemiif Abbabee ka jedhaman eegan waamanii booda mallattoo dhiifama mallatteessaa nuun jedhan nuti immoo sadan keenyayyuu sagalee tokkoon dhiifaman gaafannu mootummaan dhiifama nu gaafachuu irra ture nuti uummata waliin dhaabbanne mootummaan akkuma uummata dhiifama gaafate san nus dhiifama gaafachuu qabne deebii kennineef naan jedhe.
Abbaan alangaa muummichi kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa biloogariif gaazexeessaa Iskindir Naggaa fi hoogganaa paartii mormituu Andu'aalem Arraagee dabalee shakkamtootaa fi hidhamtoota walumaa galatti 746 akka gallakkisaman ajajuusaa kaleessa beeksisee ture. Kanneen keessaa hidhamtoonni 417 ta'an kanneen sadarkaa federaalaatti hidhamaniif shororkeessummaa, ookkara kakaasuu, fiinxaalessummaa amantii fi dhimmoota kanatti hidhata qabaniin ta'uusaa kaleessa maddeen oduu mootummaa gabaasanii turan. Namoota 329 irraa immoo himannaan kan irraa kaasamu ta'uudha kan dubbatame. Amma immoo gara gabaasaatti aanutti ceena dhaggeeffatoota keenya. Pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaaleef michoota isaanii hanga tokkoon dhiittaan mirga namoomaa nurratti raawwatamaa jira jechuudhaan kanneen biyya alaa keessa jiraatan dhalattoonni naannoo Somaalee iyyannaa dhageessisan ammaan dura dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Baatii dabree walga'ii Minisootaa keessatti geggeeffatan hordofee namoota nagaa biyya keessaa irratti hidhaa fi dararaan dhaqqabuu ammaachuusaa akkasumas immoo kanneen biyya alaa keessa jiraatan irratti doorsisni geggeeffamu ammaachaa deemuusaa dubbatan dhalattoonni naannoo Somaalee kun. Gabaasaa Lulaa Kabbadee qopheesse jaalanneetu dhiyeessa. Bulchiisa naannoo keenyaaf uummata keenya kan ilaaleen sochii tokko yoo goone firoottan keenya biyya keessaa jiran sodaachisuuf doorsisuun akka haaraatti jalqabamaa jedhu. Ijoolleen ituu nafin hidhuu jechuudhaan pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee himatan dura taa'an ዱልሚዲድ ኡማር ዶል በሚኒሶታ ውስጥ ባለፈው ወር 27 ካደረግነው ስብሰባ በኋላ የተደረገው በጣም ባቲ ደርቤ ሚኒሶታ keessatti walga'ii gaggeessine sana booda wanni ta'e ajaa'ibsiisaadha. Walga'ii sana gaggeessuu keenya dura bulchaan bulchiisa naannoo 5 fi namoonni isaaf hojjetan namoota bulchiisa naannoo 5 irraa dhufnee as Ameerikaa keessa jiraannu keessumaa kanneen walga'ii kanarratti argamne maatii keenya biyya keessa jiran bira dhaquudhaan bilbilaatii walga'ii kanarratti akka hin argamne jedhaa ittimaa jedhan. Deemtanii jennaan firri biyya keessaa qabdan hundumtu akka hidhaman qabeenyaa fi manni qabdan hundumtu ni fudhatamaa jechuudhaan akeekkachiisatti kennan jedhan. San booda walga'ii Minisootaa keessatti gaggeessinaan achi sassaabanii hidhan jedhu. Hedduun jireenyarraa godaananiiru. Manni isaanii dhaalamee firoottan ofiitiif kennan aangoonni jedhu. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee gocha dhiittaa mirga namoomaa kana gaggeessaa akkasumas malaammaltummaan akka jiru kabeekuu mootummaan federaalaa mirga lammiiwwansaa kabachiisuuf itti gaafatamni irra jiru maaliif callisaa jechuudhaan gaafatu obbo Umaar. በጣም የሚገርመን ኢትዮጵያዊ ሆነን በኢትዮጵያ ውስጥ የፌደራል ገቨርንመንት waan akkaan nama ajaa'ibsiisu lammii Itoophiyaa taanee mootummaa federaalaatu qabnu namni tokko akkamitti uummata bulchiisa naannoo Somaalee miliyoona 7 ta'u kaan hidhee kaan beelaan fixaa jedhan. Bajata naannoo jedhee kan mootummaan federaalaa kennu dhuunfaan pireezidaantichi hanga tokko immoo maatii isaaniitiif itti gargaaramuu jedhan. Dura taa'an Duulmidiid gaaffii isaanii kana xalayaa qabate mootummaa federaalaaf erguu isaanii fi deebii eeggataa akka jiran dubbatu. Xalayaan kun muummicha ministeeraa akkasumas addawaawii keessa aangawoota jiran maraaf akka dhaqqabu goonee jedhan. Akka seera jiruutti kana goone uummanni akka itti rakkataa jiru dargaggoonni barnoota fixanii hojii dhabuu kaan immoo baqatanii biyyaa ba'uu dubbatan. Firoottan keenya Liibiyaa keessatti rakkataa jiru ka jedhan Umar galaana Meditiraaniyaan keessatti ka dhumanis danuudha. Aangawoonni hangi tokko bulchiisa naannoo Somaalee keessa rakkoo jiru beeku. Kanaaf akka hubatan gochuuf xalayaa kana erginee jedhan. Haala akkasiin itti fufuun hin danda'amu. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Somaalee keessatti uummanni hiriira nagaa gaggeessuu dhabutu tarii mootummaan federaalaa dhimma kanatti ilaalcha akka itti kennu hin godhin hafee laata jennee yaannaa jedhan. Kanaafis uummanni hiriira nagaa akka Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Amaaraatti akka gaggeessuuf gaafannee hin taane jedhu. Inni tokko baadiyyaa dhufee waggaa tokkotti durooma. Kaan immoo baratee fixee hojii argachuu hin danda'u. Kun attamitti ta'e yoo jenne malaammaltummaa jira. Firaan wal harkisuu jira. Kana hundumaaf mootummaan Itoophiyaa furmaata argachuu qabaa jedhan. Malaammaltummaa qabee hidhaa fi ajjeechaa seeraan alaatiin himannaa hedduun kan irratti dhiyaataa jiru
pireezidaantiin bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar biraa deebii argachuuf yaalaa jirra. Gama kaaniin koomishina mirga dhala namaa kan mootummaa naannoo Somaalees dhaqqabuudhaaf yaaliin ta'e kan hin milkoofne ta'uu waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadee gabaasee jira. Amma yeroon galgala keessaa 2:45 ta'ee jira. As Waashingtan DC'tti ammoo waareerra daqiiqaa 45 dabree jira. Qophii ka dhageenyeef ka dubbisnerraa. Himannaan shororkeessummaa kanneen irratti dhiyaateef galmee obbo Firaa'ol Daani'el Faarra kanneen jiran namoota 8 keessaa 4 dabre bilisa ba'anii jiran. Kanneen keessaa barsiisaa Haayiluu Gammadaa tokko. Jaallanneetu haasofsiisee yeroo agamii akka mana hidhaa turan ibsuudhaan jalqabu. Nuni waggaa 2 fi ji'a 3 qilleentootii karaa mana murtii bilisa baaneetu. Isin warri dhiifamni godhamee fi warra himati isaanii addaan citee warra akkasii keessa miti jechuu. Nuni karaa mana murtii galmeen keenya nama 8 ture. Namni 4 bilisa jedhamee namni 4 immoo badiidha jedhame. Warri dhiifamni ta'e suni namoonni keenya nu biraa ba'an nama 66 duwwaadha. Malee nuni sadarkeessa hin jiru. An keessan seeruma mana murtii eeggate walaba baatan. Dhaaba mana murtiidha kan walaba baane. Galmeen sun maqaa eenyuun waamama ture? Firaa'ol Daani'el jedhama. Warri gadhiifamne barsiisaa Booranaa Raggaasaa, barsiisaa Haayiluu Gammadaa, barsiisaa Amantii Lammeessaa, Guddisaa Bayyanaa. Guddisaanii ogeessa fayyaadha. Ogeessa fayyaadha. Himannaan isin irratti dhiyaate maal ture jalqaba? Shororkeessummaa dhumaan himatamne najjoodhumaati kaabinee dhufee nutti raage. Badii qabudhanii? Eeyyee balleessaniiru jedhanii miseensa abaawoodhaa jarri kun jedhaniitu kan isaan nutti raaganii manni murtii garuu keezicha ilaaleeti kan inni bilisa nu baase. Mana murtiitti warra dhiyaatee isin irratti ragaa ta'ee wajjin duraan wal beektu. Isaan amma asuma keessa jiraatu wanneen ragaa ta'an illee wal beekna maali hojii irratti wal agarranii ragaa sanatu fudhatama dhabee wanni jecha ragaa sana jabeessu jiraachuu qaba. Alaabaan dhaaba sana ibsullee jiraachuu qaba. Feesbuukii irraallee waan argame tokko jiraachuu qaba. Akkasuma ID dhaaba sanaa jiraachuu qabu. Oduu afaaniidha sababa ta'e jedheetu biyyi gaafa nu laatu. Kanaaf qabatamaa miti jedhe. Fudhatamaa miti jedhee kuffise. Akkas ta'a jettanii yaaddaniittu moo bilisatuun ba'in hin turree waan jedhu yaaddu? Egaa dhimma mana murtiidhaan kan deddeebi'aa turre beellama dhedheeraadha kan isaan nuu kennanii maayikalaawwiitti kan baay'ee miidhamne ji'a 8 teenye maayikalaawwii ji'a 8 reebamneerra jaarsa waggaa 60 Booranaan kan nu duukaa jiru innillee reebameera nu keessa Amantii Lammeessaa mana cabbii galee daqiiqaa 30 achi tureetu kan ba'e gochaan suukaisaan nurratti raawwateera ji'a 8 guramnee teenye talgaffaatti kan nuun himatame. Eeyyudha abukaatoon keessan? Abukaatoon keenya Tole Maariyaam Magarsaa fi Gosaayee Isheetuu jedhamu nama 2. Amma kan simbiraa hafan jiru jechuu? Galmee keenyarraa kan hafan jiru eeyyee. Nami tokko naqamtee kan haadhee Fayyisaa jedhama. Himatamaa tokkoffaan Firaa'ol Daani'el kan jedhamu immoo Gimbiidha. Daani'el Taaffasee kan jedhamu immoo Gullisoodha. Arfaffaan Toliinaa Faatoo jedhama. Nama Qilxukaarraadha. Egaa waggaa 2 wayii booda deebitanii maatii keessan gaafa argitan jijjiiramni argitan maa'in? Jijjiiramni amma tokko jijjiirama uummata keenyaati. Uummanni keenya simannaa ni nu godhe simannaa addaati. Naqamteetti illee simannaa bayeessa nu godhanii akkasuma biilaatti illee simannaa addaa nu godhanii. Amma yoo gallutti simannaa bareedaadhaan uummanni keenya kan inni ibsite jijjiirama uummanni Oromoo tokko ta'ee wallaga'ee gammadee gammachuudhaan nu simachuudha kan nuun agarre. Hiriyoonni nu biraa hafanii boo'ichaan kan isaan nu geggeessanii. Carraa gaddee uummata Oromootti illee haa ta'ullee hin dandeenye. Warri hafe adaraa isaan nutti kennanii waa'ee keenya uummatatti nu himaa jireenya jiraannu uummatatti nu himaa baay'ina keenya as keessaa uummatatti nu himaa rakkinarra jirru uummatatti nu himaa jaallanni waan si dhibu firashii sentii 91 jechuudha firashii nama tokkorra jechuudha nama lamaanii kan hin ciifnu
jireenya hamaadha. Jireenya dhalli namaa jiraatu miti. Jireenya hidhamaan achi keessaa itti jiraatu. Kanaaf bahuu kootti yoo hin gammadillee garuu keessa kootti kan hin gaddu obboloota koo na biraa hafanidha. Isa kana uummata Oromoof dhaamuu kan hin barbaadu carraa isaallee argachuu hin dandeenye. Uummanni karaa seeraa gaaffii gaafachuu danda'a. Waa'ee hidhamtoota ammallee callisuu akka inni hin qabnedha. Karaa ma danda'ame gaaffii akka inni gaafatudha waa'ee hidhamtootaa. Mootummaan miratiidhaan jedhee nama muraasa baasaa yoo itti tole moonni isaa yoo itti tole baasaa akkasii kan inni geggeessu. Ammas yeroo kana dubbattan ofii keessaniif hin sodaattanii waan irra gahaa jettanii? Maali yoo narra ga'e wanni dhufu tokko hin jiru kaa gidiraa argineerra sababa ta'eefi filas gaaffiidhumaan wanni nuyi ittiin hidhamnu sababa ta'eef Oromoo ta'uu keenyaan sababa ta'eef wanni nu sodaachisu tokko hin jiru. Hidhamaa kan nu dhiisaa jedhanii gaaffii gaafachuun nama dhiise jechuun ammas garbummaan kaleessaa hin dabarree jechuudha. Kanaaf waan hin sodaadhu hin qabu. Abukaatoo himatamtoota kanaa akka ta'an keessaa obbo Tolamaariyaam Magarsaa haasofsiiseen ture. Galmeen sun kan ittiin beekamu galmee Firaa'ol Daani'el fa'aa namoonni 8 kan itti himatamanii turanidha. Kan himatamee ture nama 8 keessaati himatamni 4 gadhiifamaniiru dhaddacha gaafa 24 ji'a 5ffaa oolan jechuudha. Namoonni 4 hafan immoo akka ofirraa ittisan kan jedhamani kana keessaatiiti. Namoonni 3 jechuun Firaa'ol Daani'el Taaffasaatiif kan hafe kan jedhamanii yakka shororkeessummaatiin kan isaan ofirraa ittisaa jedhamanii. Himatamaa lammaffaa kan turan obbo Toliinaa fi Xoommoo yakki ittiin himataman shororkeessummaa sun gara yakka idileetti jijjiiramuudhaan kan isaan ofirraa ittisaa jedhaman. Isaanii akkuma yakka idileetti ilaalamuutti fufaa jechuu? Eeyyee seera yakkaa kan bara 1996 ga'e keewwata 808 jalattidha kan isaan ofirraa ittisaa jedhanii. Keewwanni kun immoo seeraan ala meeshaa waraanaa qabatanii argamu kan jedhu jechuudha. Isaani garuu meeshaa waraanaa harkatti argamuusaa amananiiru? Eeyyeegaa meeshaan waraanaa kun garuu dhimma yakka tokkollee itti raawwachuuf utuu hin taane kan isaan bara duriitii kaasanii harkatti qabatanii jiran ta'uusaati kan isaan ibsanii himatamanillee. Kan isaan ittiin ofirraa ittisaa jedhaman kun yakka baay'ee salphaa waan ta'eef murtiin irratti darbuu danda'ullee haga guyyaa 20 kan hin caalle waan tureef kan isaan hidhamanii jiran dhimma yakka shororkeessummaa irratti dhiyaate wal qabate naannoo waggaa 2 waan ta'eef ofirraa ittisuu hin barbaadu jedhamee haaluma sanaatiin murtiin akka laatamu ta'eera har'a. Kanumaan wal qabate manni murtiillee kan isin ammaatti hidhamtanii jirtan ga'aa waan ta'eef himatamaa lammaffaa obbo Toliinaa Fiixoo kan jedhaman jechuudha. Guyyaa har'aatii kaasanii bilisa akka ba'anii ajaja laateera. Isaanillee har'aa kaasee walabaa jechuudha. Ga'aadha jedhamee jira kan isaan gaggeeffamanii har'a. Barsiisota naan dubbise keessaa tokko akka ibsanitti mana hidhaa keessatti rakkannaa jedhu firaashii xinnoorra 2 taanee rafnaa akkaataan achi jiru rakkisaadha jedhu isa kana dhaddachatti matanii beeku. Egaa kun kan isaanii qofatu hin taane akkuma waliigalaatti kan himatamtoonni hundumti isaanii kaasan jechuun ni danda'ama. Kana yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii galmee kana irratti illee isaanis kan hunda kan isaan dhiyeeffamee jira. Himatamtoonni kan biraan illee yeroo adda addaatti irra deddeebi'anii waan dhiyeessanidha. Kun rakkoon akka waliigalaatti mana hidhaa kana keessa jiru jechuun ni danda'ama. Dararaan nurra ga'aa hin miidhamna jedhanii wanti kaasan jira? Kana haaluma qabiinsaatii wajjin wal qabatee bu'uuruma himatamtoonni warri kaan illee kaasaniini isaanis kan isaan kaasaa turan ni jira yeroo adda addaatti. Qabiinsa mana sirreessaatiin wal qabatee akkasumas immoo maakalaawii isa jedhan kana yeroo turanitti dararaan adda addaa irra ga'aa ture yeroo adda addaatti dhuunfaattis natti himaa turaniiru. Daddarta irratti illee kanaan dura kan isaan dubbatan ni jira. Beellamni itti aanu yoom akka ta'e naa ibsaa obbo Tolamaariyaam. Sadan warri hafan ammallee taanaan akkuma shororkeessummaatiin kan isaan ofirraa ittisaa jedhamanii Firaa'ol Daani'el, obbo Daani'el Taaffasaatii fi obbo Kanaatee kan jedhamanii ragaa ittisaa isaanii akka isaan dhiyeeffatanii fi guraandhala 26tti beellamni qabamee jira kan isaanii. Obbo Tolamaariyaam Magarsaa deebii nuu kennaniif galateeffachaa kan har'aa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaatii nagaatti. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma oduu xumuraaf gara soorattan sin deebisa. Ayya lammataa oduu deebi'ee sanitti hima oduun margan keessaa tokko akka dhaabii UNHCR dhaabii baqataa qarqaaru gabaasa Ardabaas keessa jedhetti baqattooti Itoophiyaa nam 25 tahanii eegii garba Yemen biratti gatamanii as cobteen isaanii gammaallee hin beekamne oduu himaa UNHCR Joel Milman
Milmaan akka jedhetti walumattuyyuu baqattoota yookaan ammoo godaantoota 605tti qarqar garba Yemen biratti bira yaa'anii kana keessa namni Itoophiyaa 25 warra bidiruu 4 dhufu keessa tokko jari kun ammatti eessa akka gaa'ellee hin beekamne jedha dhaabii kunin dhaabii IOM ammoo dhaabii baqattoota yookaan ammoo godaantoota barbaadulleen yookaan ammoo qarqaarulleen lammiin Itoophiyaa kun ammatti eessa ga'anillee akka bahanillee eessa jiraachuu isaanillee quba hin qabnu jedha. Yemeniin tunin biyya namni hedduun keessumattuyyuu baqattootii barbaraan Awurooppaatti galuuf jedhanii itti aananii walumattuyyuu ganni tokko keessatti naannoo Jibuutiif naannoo Kakkaatti dhufanii nama 87,000 Yemen gaa achi fala barbaadata. Mataan oduu kanu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga 3tti meetir baandii 19 meetir baandii 22 fi meetir baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii wixataatti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bulaa boqonnaa gaarii amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.